Ayyena shamaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyya kunoo guyyaara kana wanta baay'ee isin ajaa'ibu sirriitti isin fayyada isin gargaara jedheeti yaade waan bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan kunoo guyyaara kana kan isinitti agarsiisu namoonni information contact name keessanii yookiin immoo wanta isin nama wajjin haasawaatii ooltan eenyu wajjin akka isin haasoftanii akkasumas immoo saayitii hangamiidhaa fi abalii duukaa haasawaatii ooltanii guyyaa guyyaatti information kana isaan ittiin fudhachuutii danda'anii isinitti agarsiisa jechuudha daawwattoota. Egaan inni kanarraa akkamitti akka isin of eeggattanidha jechuudha. Isinitti agarsiisu inni kan biraan immoo fakkeenyaaf warri jaalallee qabdan jechuudha. Jaalalleen keessan bulee kee kan isin shakku yoo ta'e guyyaa guyyaatti yoo barbaadan torbanittis ta'e wanta nama wajjin eenyu wajjin akka haasawaatii ooltanii saayitii hangamii akka haasoftanii informationii keessan guyyaa guutuu jechuudha salphaatti erguu fi ni dandeessu jechuudha. Inni biyya kamirra yoo jiraate iyyuu nama barbaadanidhaa fi erguu ni dandeessu. Kana jechuun egaa akka fedha keessaniitti ofitti amanummaa keessan agarsiisa jechuudha. Kuni ofitti inni amantu yoo ta'e erguu fi ni dandeessu. Inni kan biraan garuu namni informationii keessan kan isin abaluu wajjin haasoftan jechuudha. Eenyu wajjin akka isin haasoftanii salphaatti isin jalaatii hatuu ni danda'a kan jedhuufanii isinidhaa fi qabadheetti dhufe jechuudha guyyaara kana barumsa kana. Kanaaf egaa isa jechuudha kan isinitti agarsiisu hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Hordoftoota like gochuu hin dagatina like gochuun hojii sekeendii tokkotti please like osoo hin godhin beena hundi keessan isiniin jedha. Egaan iddoo kanarratti argama jechuudha appilikeeshiniin kun maqaan isaa gara dhumaarratti kan isinitti mututa. Keessoon appilikeeshinichaa kana fakkaata jechuudha hangana waan cimu miti jechuudha. Kunootti as keessa akka seentaniin egaa wantoota garaagaraa sadii ni qaba jechuudha. Wantoota sadan kanas immoo wantoota adda adda ta'aniif ni fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf kontaaktii neemii keessanii keessaa guyyaa guyyaatti wanta haasawaa ooltanii as keessaati jechuudha. Nama akkamii wajjin akka haasoftanii eenyu wajjin akka haasoftanii lakkoofsa bilbilaa fi maqaa nama sanaa wajjin jechuudha. Iddoo kanarraati information guutuu isiniif kenna jechuudha daawwattoota. Kunoo akkuma agartanii kunootti jechuudha. Akkuma wanta teeleen iddoo kanarraa register godhee yookiin immoo gattarreessee faayila godhee kaa'ee fakkaata jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa bifa kanaatiin akkamitti akka namootaafis share gochuu dandeessan akkasumas immoo namni kontaaktii kana gara isaatti share godhachuudhaan isinirratti egaa information funaannachuu akkamitti akka danda'uun isinitti agarsiisa jechuudha daawwattoota. Egaan appilikeeshiniin kun maqaan isaa jechuudha kunootti contact backup kan jedhudha jechuudha. Play Store keessa deemtanii wanta isin jettanii barreessitanii kunoo bifa kanaatiin jechuudha daawwattoota. Contact backup kan jedhu bifa kanaatiin barreessitaniitu search gootu jechuudha. Saniin booda search akka gootanii jala kanarraa egaa as keessanii barbaadatu jechuudha. Jalqabarratti isiniif dhufuu ni danda'a karaa dhumaarrallee isiniif dhufuu waan danda'uuf jechuudha. Isin as keessaatii xiqqoo ishee akka gadi siqtanii barbaadan inni kunoo iddoo kanarratti ni argattu jechuudha. Yookiin immoo liinkii isaa isiniif kaa'ee waan jiruuf salphaatti isa tuquudhaan illee daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Kunoo contact to PDF kan jedhudha jechuudha. Isa kana akka install gootanii keessanii seentu saniin booda iddoo kanarraa egaa PDFidhaan yoo barbaadan information hanga amma isinitti hime kana bifa PDFidhaan yoo barbaadan jechuudha bifa dokumentiidhaan kunoo isa kanarraa ni cuqaastu jechuudha. Saniin booda kunootti maqaa akkasiin kennitaniif sin gaafata maqaa okay ni jettu jechuudha maqaa barbaadan kennitaniif salphaamatti jechuudha sekeendii lama gidduutti informationii keessan guyyaa guyyaa isiniif kenna jechuudha. Bifa kanaatiin salphaadha jechuudha. Kunoo akkuma agartan egaa PDF keessan keessa seenuudhaan dubbisuutii dandeessu. Kunoo egaa amma egaa faayil manaajarii keessan keessa yoo godhattanii salphaatti faayila kana ni argattu jechuudha daawwattoota. Egaa bifa kanaatiin jechuudha namni egaa akkamitti share godhee isin jalaati haata kan jedhuu fi kunootti iddoo kanarra jechuudha mallattoon tuqaa sadii ni jirti bukkee kanarra kana tuquudhaan egaa sendi ni godha jechuudha gara barbaadetti WhatsAppidhaan gara barbaadetti jechuudha yookiin immoo imoodhaan illee jechuudha daawwattoota. Isinillee namaaf erguutii yoo barbaadan guyyaa guyyaatti nama wajjin haasoftanii jaalalleen keessan akka inni baru gochuutii yoo barbaadan jechuudha kunootti sandi gochuudhaan erguu fi ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kunoo guyyaarraa kanadha kan isiniif qabadheetti dhufe akka inni isinitti tole abdiin qaba jechuudha daawwattoota. Baay'ee tokko wanta faayidaa qabeessadha namni illee kanaan illee sharrii isinitti hojjechuu waan danda'uufan isin beeksisuudhaaf dhufe jechuudha daawwattoota. Egaa like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha yeroo taanu hanga deemnee wal agarutti nagaan naaf tura isinan jaaladha isinan kabaja bye bye.